lallaba waraansa keeni almeeqa nagaan karaa jaalalli waaqayyoon nuuf haa baay'atu. Koomentii baay'ee suura gannii kana gadhiise irratti koomentii baay'ee argaan ture. Sobaadha kan jechaa jirtanuu fi dubbiin dhugaadha. Ganni maal taateetudha kan isheen boqottee warri jedhanis namoota baay'eetu jirtu. Ganni dhukkubeetudha kan isheen boqotte. Kana yeroon jedhu dhugaadhumaan baay'ee gaddaati. Ganni mucaa kaatteen quufnidha. Ganni umurii ishee ijoollummaatti kaastee biyya Arabaa keessatti waggoota 7 kan nama dabarsiteedha. Kana jechuun namni kamuu kaayyoo qaba. Kaayyoo isheetiif manaa baatee bakka kaayyoo ishee sana osoo hin gahin karaatti hafte. Tarii ji'oota muraasa waggoota muraasa booda biyya kootti galeen maatii kootiitti bakka gaa'ela bareedaa godhee boqadhee jireenya koo jiraadha jetteetu nama yaadaa turteedha. Yaa ta'uti garuu daa'ummaa isheetitti kichuutti citteerti. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf baay'een humna dhabee ture. Garuu wanti akka viidiyoo kana hojjedhu na taasise tokko ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtan obbolaa koo wanti nurra caalu hin jiru. Dhugaa amma yeroo naaf galu jechuudha. Dura humaa natti hin fakkaatu ture. Xiqqoo yoo dhukkubsannee keessumaa dubbiin lapheen qoofamu. Innaa yoo dhukkubsannee yoo maal jennu namni nurra nutti yaanu hin jiru. Maatiin biyyaatis taanaan nuuf hin yaadan. Keessumaa dubbiin laphee qoosaan qabu obbolaa daraa keessa deemaa mana yaalaa nageessaa mana yaalaa jedhaanii deemati yaalamaa amma dandeessanitti. Innaa dadhabdaniirtu taanaan gara biyya keessanii illee gala. Wanti bakka dhugaa rabbiitii wanti sinirra sinitti aanu hin jiru. Namni mucayyoon kun nuuf jettee akkas taate jedhee siniif gaddu hin jiru. Ganni irraa baradhaa. Maatii koo, hiriyoota koo, obbolaa koo, maaloo koo osoo jennu biyya Arabaatitti akka kanatti lubbuun keenya bayyaa ijoollummaatti dadhabne. Ijoollee dhugaa waaqayyooti kan nurra nutti aanu hin jiru. Ofii keenya faayaan dhukkubsattan jirtu taana wanta hundayyuu dhiisa mana yaalaa deema. Nageessaa mana yaalaa jedhaanii sinin geessan taanaan galaa gara biyya keessanii. Inuma jiraatuma argineerra warri biyyaatis nu caalaa akka barbaadanitti bashannananii uffatanii jiraatu dhugaa waaqayyoo. Nunu asitti akka jireenyi hin tollee akka wanti hunduu badaa ta'eetitti. Garuu gaafa xiqqoo ishee dhukkubsanne namni haadha kana abbaa kanaan hin jedhu hin jiru. Argeera argineerra hundi keenyayyuu. Kanaatiif mee walirra haa barannu. Ergatii nuuf galuu dadhabee mee kanumarraa illee haa barannu ba. Bakka dadhabdaniirtu mini humna keessanii ol taanaan deema amma dadhabdanitti hamma lubbuun keessan boottiin eegina. Deema mana yaalamaa. Yaalamtanii lakkii yoo dadhabdanoo ta'e galaa gara biyya keessanii. Amantaa qabdaniin immoo waaqayyoon kadhadhaa. Yeroo tokko seexanni jilba namaa laaffistee waan baay'ee nama gootetu lubbuu namaallee amma baasitetti geessa. Ijoo carraan kun boru anaaf sinirrallee hin ga'a. Osoo kan biyya keenyaa boonyu akkatti immoo xixiqqoo ijoollee kaatteen quufne dhabaa jirra. Biliis of eegaa. Adaraa keessa baay'een sin jaaladha. Waaqayyo sin wajjinaadha. Nagaan waaqayyo siniif haa ta'u. Ammas deebi'ee dhufeera. Viidiyoon guyyaa gadhiisa irratti koomentii hedduun naa barreeffame. Argee baay'ee keessa gogaddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dubbisu. Nan beeka seenaa baay'ee keessanii. Nan beeka baay'een keessanis akka madaa baay'ee qabdan. Obboleetti keenya gannis immoo kan mudate kanumaa maaliif namni osoo hin himatin dhukkubbii isaa osoo hin himatin akkasuma immoo ba'aa gurguddaa dadhabbii guyyaa dadhabaa oolanii waan baay'eetu jira. Kanaatiif amma dandeessanitti ani amma sara deebiidhaan kan hin jedhu of eegaa. Immoo seera biyya kanaa beekuun dirqamadha. Maaliif tokkoffaa ilaa ijoollee Dubaayii keessatti ho'isaa gudiidha. Kana hundumti keenya hin beeku xiqqoo ishee amma ji'a kana keessa wayya malee. Kanaatiif dhukkubsattaniirtu taana seerri kana mana yaalaa akkasiin hin geessine jedhu hin jiru. Kontiraata jirtu taana jechuudha. Kanaaf deemaa yaalamaa. Kanarraan kanaaf immoo obboleessi keenya tokko irraa koomentiin viidiyoo dhuman hojjedhe sanarratti karaa feesbuukii barreeffama tokko naa barreessee ture.
baay'ee gara keessa koona tuqe buleessa keenya gamme guyyaatii akkasitti dadhabaa oollee galgala bilbila irratti yeroo nuti dabarsinu dadhabbii bakka humnaa olii akka nuti ta'u. Kanaatiif sa'aatii bilbila illee itti fayyadamnu namoota waa'ee hin baafne wajjiniin odeessaa oollee halkan keenya odeessaa bullee guyyaa dadhabaa sa'aatiin itti jirru jira. Ijoollee ani ofii gootarratti kanan beeku jechuudha. Dhugaa waaqayyo gaafan halkan kadhadhee bulee fi gaafan osoo hin kadhatin bule garaagarummaan jireenya koo irratti qabu nan beeka. Gaafan immoo bilbila baay'isee irriiba malee bulee fi gaafan irriiba nagaa irriiba boqonnaa qabu seera rafee bule guyyaa garaagarummaan koo addadha. Kan ofirratti beekuu qabdu hamma fe'ee haa ta'u biyyaayis maatii maan taane abbaa fe'ee haa ta'u amma si fayyaa qabdanitti namni boru yoo isin dhukkubsattanii ciistan namni garaa isiniif laafu hin jiru. Mee maqaa gaarii kam qabna nuti? Shamarra biyya Arabaa jedhamnee arrabsamuu malee mee maalidha? Maqaa gaarii keenya kam qabna? Gaarii hamma fe'ee osoo hojjennee maqaan keenya gaariidhaan ka'ee hin beeku. Wanti nuti goonu kamiyyuu gaarummaatti nuuf fudhatamee hin beeku. Kana ilaalaatii jabaadhaa. Anatu kanaaf jiran jedhina. Baay'een keessan anatu kanaaf jira jettanii jechaa turtan. Kanaatiif hin jedhina. Maaliif har'a amma erga fayyaa qabaannee boroo hojjennee waan gaarii irra gahuu dandeenya. Garuu of miidhatii miti immoo. Of miidhaa namatti onnoo jennee miti. Kana sirriitti beekaa. Boletti keenya ganni waaqayyo mirga isaa ishee teechisu. Ani waan an jedhuun qabu. Waaqayyo ishee boqochiisu. Biyya lafaa kanarratti osoo boqotin mana namaa keessatti ijji namaa akka ishee garafetti osoo guyyaa tokko illee galtee maatii isheetti boqotin biyya lafaa kanarratti dabarte. Biyyi lafaa sobduudha. Har'a nutti fakkaatti malee. Kanaatiif mee yaadadhaa of duuba deebi'aati. Miidiyaa kanarratti ijoollee meeqatu lubbuun isaanii darbe. Obboleettii tokko nan beeka. Biyya Arabaa waggaa dheeraadhaaf hojjette baay'ee walitti dhiyaannu. Biyya galtee jaalama sun gooteen duute. Kuni dadhabbii biyya Arabaatii baattanii galludha. Maatii keenyatti illee ba'aa ta'uu hin qabnu. Kanaaf amma dandeessanitti of eegaa waaqayyoon kadhadhaa sa'aatii keessanittis yeroodhaan fayyadama. Warri immoo madaamonni keessan mana yaalaa isin geessan qoricha osuma duutanii fudhatina wanti nan osoo hin jedhin hin dabarre dhugaa. Qoricha Panadoolii anaan kan najjiisaa ture. Mataan na dhukkube Panadoolii. Lapheen na dhukkube Panadoolii. Miilli na dhukkube Panadoolii. Naaf kennitu ture mana kontiraataa yeroo jiru madaamiin ko. Na dhukkube jedhame taanaan ijoollee baay'een nan beeka Panadoolii. Panadooliin gaarii miti sinumaaf iyyuu. Ofii gootarratti nan beeka waan ta'eef dhukkuba biraa ofitti dabaltu. Kanaaf qoricha akkasumaan of jedhamee isinii kennamu hin fudhatina. Maal akka ta'e hin beektan. Osoo hospitaalaa isiniif hin ajajamin osoo laallamee dhukkubni keessa maal akka ta'e osoo adda hin baasin qoricha isiniif kenname hin fudhatina. Didamee taanaan humnaa ol isinitti taanaan poolisiidhaaf dawwala. Biyya kana keessatti. Biyya seerri jiru keessa jira. Hamma seera qabeessa taanee jiraannetti. Amma waraqaa eeyyama biyya kana keessaa qabaannetti. Hamma kontiraata taanetti. Abbaan fe'e koo akka fe'etti har'a doonti annoo jedhu osoo akka fe'e nu arrabsu osoo akka fe'e jedhachame baannee biyyaatii immoo fayyaan keenya bahe umurii keenya ijoollummaa biyya Arabaatti fidne reeffi keenya immoo asii saaxinii takkittiidhaan biyya ergamuu qabu. Kanaaf please amma sirra deebi'een siniin jedha qorichoota mana yaalatirraa siniif hin eeyyamamne hin fudhatina faarmaasiidhaan bitamee sanatti kennu. Inni guddaan hin siniin jedhu kanadha. Waaqayyo hunda keessa nu yaa eegu. Obboleetti koo fayyoomu waan an siin jedhu hin beeku. Waaqayyo waan hunda keessattuu jabina siif haa kennu. Maatii obboleetti keenya jalaa atteetillee waaqayyo isaan haa jajjabeessu. Obbolaa hunda keessan waaqayyo isin haa jabeessu. Cimsee isin haa dhaabu. Hamaan isin hin argatin. Hamaa keessan arguun barbaadu.
shamarri biyya Arabaat akka midhamte jedhanii dhaga'uun barbaadu. Shamarri biyya Arabaat akka lubbuudhaan dabarte jedhanii dhaga'uun barbaadu. Shamarri biyya Arabaat akka maqaa badaa akkanaa qabdu jedhamte dhaga'uun barbaadu. Isuma sirrii garaan koo isiniif naraarra'a. Maaf akka ta'e hin beeku. Garuu waggoonni biyya Arabaatti dabarse gaaris, hamaas, gaarummaas, garraamummaas bakka waan hundayyuu arge. Garuu Waaqayyo hamaa kamirraa isin haa eegu. Ani waan hin jedhu qabu.